Harka fuunee hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM bakka jirtan maratti nageenya ibsiniif haa ta'u jechaa qophii gabaabduu har'a qabannee dhiyaanneerraa. Qophiin gaggabaabduu har'a qabanne keessaa tokko waa'ee barreeffama obbo Taayee Danda'aa irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Nu waliin turaa. Milkii ganna 20 ganna lamaatti baguma gammaddan kunoo reefu dubbii dansa fiddan. Milkii ganna 20tu hin danda'amne ganna lamatti arganne jettan. Kanaaf badhaasa irratti badhaasa gaafattan. Jiraattanis siidaan nuuf haa ijaaramu jettan. Dhugaa qabdan. Jarana edaatanaa fi gurri nooksisa iddoo tana. Ishoo baga milkooftan. Nus baga isinii ga'e jennee isiniif jenna. Dhuguma jettan ganna lamatti waa gurguddoo raawwattan. Saba nagaa dhoowwuudhaan qe'eerraa hoongessitan. Baanii galuu yaaddoo gootan. Abbaa gadaa ajjeeftanii reeffa gaafattan. Ilmaan duratti haadha qalchiiftan. Dhiirri akka gudeedamu gootan. Saba hojjetu hanqiftan. Miliyoonota kadhattuu fi baqattuu geeddartan. Gaafa hongeen Booranaarraa loon miliyoona 3 nyaatu calliftanii ilaaltan. Rakkoo fi ergama lammii dhoksuuf diraamaa hojjettan. Safuu cabsuun mana amantaa diigdan. Mana diiguun hiyyeessaa ilmaan waliin daandii irratti darbattan. Mataa lammii mursiiftanii fannisiiftan. Jaarsolii fi abbootii gadaa yaamtanii salphistan. Tokkummaa dhiigan ijaarame shiiran digdan. Dhalli namaa bitamee akka gurguramu gootan. Fokkuu hojjettuu fi dubbatuun gurra sabaa guddaa xinneessitan. Saayinsii siyaasaa ijaarsa biyyaarraa qumaaratti ceesiftan. Waan ganna 200 keessatti hin ta'in ganna 2 milkeessitan. Dhugaa qabdan. Akkuma badhaasa irratti badhaasa gaafattan. Milkii teessan tunis quba qabna. Hojumaata paartii fi mootummaan dhabama gootan. Bulchiinsa hannaa fi saamichaa maraachistan. Hattuu fi dallaalan abbaa lafaa gootan. Saba qe'ee buqqistanii hariitan. Daldalaa simintoo dhuunfaadhaan gatii 2,000 galchitan. Piroojeektii fira hiriyaa fi waliif qooddan. Miinzee fi soddaan halkan tokkoon bileenara gootan. Kana gabaa keessaa rukutuudhaan gara hiyyummaatti dabarsitan. Lafa hiyyeessaa gurguruudhaan riivoo shamattan. Mana wuskiitti riivoo galte gaafattan. Qamadii gabaatti 5,000 sabni 3,000tti gurgursiiftan. Duudhaa saba busheessitan. Uffata aadaa torbaniin geeddartan. Harkaan balleessitanii afaaniin oromummaa leelliftan. Gabaasa sobaatiin saba misoomsitan. Qulqulluu dhiibuun kijibaa fi yakkamaa dhiyeessitan. Horii fi firoominaan muudama laattan. Gaafatama hambiftanii dhugaa fi haqa ija balleessitan. Kanarraa kan kijibee fi badhaasa laattan. Warra dhugaa uummataa dubbate boolla buuftan. Zinaabuu Asraat waan gootan ni yaadattan. Dhuguma raajii hin jirre hojjettan. Milkii ganna 200tu hin taane. Maraafuu fedhii teessan malee eebbi fi badhaasa gaafattan funduratti hin oolu. Jiraatti siidaa nuuf haa ijaaramu jechaa jirtan. Jenna sabichi duruu galata namaa hin dagatu. Seenatu ragaadha. Gaafa machii dandamattan seenaa dubbifnaan ofii ni hubattu. Amma immoo yeroo kana yoo dhiyaattan waan hojii teessanii abadan hin dhabdan. Garuu hammaan duuba qamarri yookiin qumaarri hin hojjetu. Hayyuu fi hoggansi saba ala keessatti tasgabbiin yaa mari'atu. Bulchiinsa haala qabatamaa yaa hubatu. Dubbii fi murtii miira haa lagatu. Sabi tokkummaa yaa jabeeffatu. Obboleewwan waliin hariiroo yaa qajeelfatu. Nagaan dursa yaa argatu. Nageenyi
badhaadha jedhe obbo Taayyee Danda'a. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM tibbana obbo Taayyee Danda'an deetaa ministeera nagaa afaan Amaariffaatii fi afaan Oromiffaatiin wanta nama ajaa'ibu gadi baasaa jira. Yaa ta'u malee bakka tokko tokkotti waan gaafii namatti horu yaa ta'u malee wanti isaan dubbatan qabatamaan waan lafarra jirudha. Keessattuu gama nagaatiin uummanni galee bayee daldalatee manatti deebi'uu hin dandeenye. Rakkoo uummata kanaa miidiyaan kamiyyuu hin argine. Miidiyaan afaan Oromootiin dhaabbatu hundumtiyyuu qixa uummanni kun rakkoo keessa jiru osoo hin taaneen qixa ittiin galii irraa argatu, qixa ittiin faan argatu hojjeta malee rakkoo uummata kanaa gadi bu'ee soqee barbaadee addunyaatti baasaa hin jiru. Uummanni ibidda keessa jira. Uummanni rakkoo fi gadadoo keessa jira. Saammame, du'e, baqatee jira. Kuni waan haqa lafa jiru. Waan dhoksamuu hin danda'amnedha. Yaa ta'u malee obbo Taayyeedhaaf gaafii tokkoon qabaan. Isinis achuma keessa jirtu maaliif gadi baaftanii kuni kana jettanii eega miidiyaa irratti baastanii maaf kana hin jenne irruma dibdanii maaf darbitu ciiqoodha moo sookoodha kanaa sooftan isin maaliif keessatti hin mormine rakkoon uummata kanaa ganna lama qofaa miti yeroo baay'eedhaaf uummanni kuni yeroo baay'eedhaaf mirga isaa gaafatee ofii ijoollee isaa qaalii itti dhabsiisee 5,000 olitti wareegamee jijjiirama kana fide. Yaa ta'u malee within short period of time yeroo gabaabaa keessatti karaa nama ajaa'ibuun daandiirraa goree uummanni kun rakkoo keessa bule. Halkaniif guyyaa halkan hin ciisu, guyyaa hin ciisu, daldalatee hin galu, gurguratee hin galu. Waan harkatti qabatu saamamaa jira. Hin du'as, hin dhaanamas, hin reebbamas. Daa'ima isaa qabameetu irratti qarshiin gaafatama. Kuni salphina yookiin yakka uummata kanarratti callifamee duguggan hojjetamaa jirudha jechuudha. Sarbamaa jira uummanni kun. Jaarraa 21ffaa keessatti uummanni kun salphataa jira. Kuni furmaata hundaaf barbaada jiran. Hundumtuu biyya kanaaf uummata kanaaf nan falma jedhe gattaa'ee amari'atu. Uummanni rakkoo keessa jira. Uummanni balaa guddaa keessa jira. Uummanni yoomee jira. Qarshii qabu qabeenya qabu dhabee jira. Kuni yaaddoo guddaa fida gara fuulduraatitti jechuudha. Soosho ikonoomik kiraayisisii guddaa fiduu danda'a. Aadaan safuun eenyummaan uummataa cabee jira. Kana waan halannuu mira. Abbaan gadaan kabajamu, abbootiin amantaan kabajamu, maanguddoon hin kabajamtu, haati hin kabajamtu, dubartiin ulfoon hin kabajamtu, dubartii duudaa hin kabajamtu. Daa'imti mana barumsaa dhaqee galuu hin danda'u. Kuni caba guddaadha. Namni nama isinitti dhaga'an hundumtuu piliis hamma danda'ametti uummata kanaaf sagalee ta'uun barbaachisaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Nama gaddisiisuu odoo hin ta'in laphee namaa cabsa kun. Kanaaf waa'ee imala miidiyaa irratti jecha walitti odoo hin ta'in hundeedhaa rakkoon kun buqqa'ee uummanni kunis ragaa argatee qaamni hundumtuu lamaanuu gattaa'ee uummata kanaaf nagaa haa buusu. Uummanni nagaa barbaada, hammas nagaa barbaada, borus nagaa barbaada, gara fuulduraattis nagaa barbaada. Hamma garuu nagaa dhabe. Kan jiruu fi jireenyi isatti hammaaturra nageenya dhabee rakkachaa jira uummanni kun. Bo'aa jira halkanii guyyaa. Kanaaf hamma danda'ametti obbo Taayyees dabalatee bulchoonni naannoo Oromiyaas dabalatee qaamni dhimmi ilaallatu kan federaalaas dabalatee anam paartiiwwan siyaasaa mirga nama uummata irratti gaazexessoonni hundumti keessanuu tumsa gootanii rakkoo uummata kanaa furuudhaaf hundumtuu qaamni jira uummata kanaaf nan falma jedhu hundumtuu gattaa'ee akka mari'atu dhiibbaa gochuun barbaachisaadha. Yaa jaran dhumarratti dhaamsaanii qabu. Seenaa
xuraa kan hin haqamne uummata kanarratti hojjetamaa jira waan ta'eef har'allee hin dukkanoofne. Otoo yeroon hin badin yeroo gabaabaa keessatti wanti kun galma qabuu qabaata. Wanti kun fala argachuu qabaata. Wanti kun hiika argachuu qabaata. Fedhii siyaasatiif, fedhii aangootiif, fedhii garagaraatiif jedhamee uummanni kun balaarra bu'uu hin qabu. Keessattuu naannawaa Finfinneetitti diraamaan hojjetamu kun dallaalanii fi abbootiin taayitaa warri tanaan dura hoggaa qabsoon yoonnoo jedhu mana keessa taa'ee qaawwan gadi ilaalu har'a raavaadooriidhaan har'a VAT'dhaan bashannana lafa naannawaa Finfinnee gurguree jechuudha. Oromoo hundatti itti wareegame. Kuni hundumti keenya kan dagachuu qabnu miti. Yeroo gabaabaa yeroodhuma waggaa 3-4 keessatti wanti kun kan ta'e. Uummata hundatu Oromoon baaf lixa kaabaa fi kibbatti wal ta'eeti jijjiirama kana fide. Yaa ta'u malee namoonni muraasni naannummaadhaan lagummaadhaan saba naannoo san jirus rakkoorraa baasa jennaan kan tanaan dura irratti hojjetamerra dabil ta'eeti ofii isaatii ijjetee dallaalatti gurguree alagaatti gurguree ofii isaatii lafa naannawaa kana naannummaadhaan lagummaadhaan gurguranii uummata kana urufatti hambisan. By the way, kan naannoo Finfinneetti ta'u kuni biyya kana fudhatee deemuu danda'a gara fuulduraatitti. Rakkoo guddaa fudhatee fiduu danda'a. Uummanni achirraa buqqa'aa jiru kun uummanni aadaasaa, eenyummaasaa, maalummaasaa dhabamaa jiraachuu marra. Isin nama biraatitti hin qabatina. Kan number 1 kan gaafatamuu qabu bulchiinsa yeroo san ture. Warra lafaati irratti kantiibaa kan turan bulchoonni gandaarraa kaasee hanga bulchiinsa magaalaa naannootti jiran hundumti federaalaa jirtu itti gaafatama guddaa qabu. Dallaalaan uummata irratti fincaa'ee namni naannummaadhaan olaree uummata naannoo sanii buqqaasee lafa gurguree halkan tokkotti iskaay rookeettii gahe. Kuni fala argachuu qabaata gara fuulduraatitti akka miidiyaa keenyaatitti kanan dhiisnu irratti hojjenna jedheen abdii qaba. Dookumentii baay'ee jira. Waa baay'ee gadi baasuu dandeenya. Lakkii yeroon kun darbu baraaf furguggee gad jedhanii jala darbu jenneenti malee waa baay'ee gadi baasuu danda'ama waan ta'eef kun yeroo gabaabaa keessatti furmaata argachuu qaba. Egaa Waaqayyo furmaata uummata kanaaf haa kennu. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sagantaa itti dhufutti immoo qabadhee dhiyaadhaa. Ulfaadhaa.